Akkuma beekamu obboleettiin keenya Qananii Addunyaa kan jedhamtu kaadhima yookaas immoo jaalallee artistii Andu'aalem Gosaa kan taate biyya lafaa kanarraa torbee lamaan dura boqochuu ishii hundumti keenya illee hin beekna. Akkasuma immoo qorannaa poolisiin taasisuun guyyoota 14 poolisiin gaafatee manni murtii immoo guyyoota 13 eeyyamee fi guyyaa har'aa kana beellamichi akka ta'e guyyaa har'aa kanallee akka milkoofne dabalataanii poolisiin akka guyyaa dabalataa gaafatee himamaatii jira. Ashama harka fuunee hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin galanne haa ta'u isinis lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadha isiniin jechuun barbaada. Amantoonni musliimaa baga ayyaana keessanii ramadaana jechuudha baga xumura jala geessanii guyyoota muraasa sin afeessiniin jedha baga gargaaramtanii akkasumallee obboloonni koo gola harabaa keessatti hojii isinitti baay'atu halkanii guyyaa irriba dhabuudhanii hojii irratti dadhabaa kan turtanii guyyoota muraasa sin hafe waan ta'eef jabaadhaadha humna isiniif haa ta'u uuman keessan isiniin jechuuti barbaada. Guyyaa har'aa kana jechuudha akkuma beekamu obboleettii keenya Qananii Addunyaa kan jedhamtu kaadhima artistii Andu'aalem yookiis immoo jaalalleessaa kan taate akkuma beekamu gamoorraa kuftee akka ishiin boqotte jechaa turan hin beekamaadha. Sababa sanaa wal qabatee manni yaalallee qorannoo reeffaa taasisaatii ture. Qorannoo reeffaa taasifame irratti obboleettiin kun ol ka'isarraa akka ishiin kuftee boqotte kan inni himaatii jiru. Akkasuma immoo qorannoo poolisiin dubbachaa jiruunis obboleessa keenya artistii Andu'aalem Gosaa yeroo ishiin addunyaa kanarraa boqottu keessatti yookiis immoo yeroo ishiin of darbite jedhamu keessatti kan mana ture isa waan ta'eef shakkamaa ta'ee seera jala hoolee ture jechuudha mana hidhaayi. Haa ta'uyyuu malee inni mirga wabiidhanii ba'uu iddoo bu'aasaa yookaas immoo kan inni bakka buufate gaafachaa ture jechuudha abukaatoosaa. Haa ta'uyyuu malee hanga hammaatti mirgi wabiidhaan ba'uusaa kufaa ta'eeti jira jechuudha. Sababni isaayyuu namni kun shakkama jalqabaa ta'ee haadha manaasaa isatu ajjeesuu danda'a jedhamee in ajjeesu otoo hin taane ajjeesuu danda'a isatu ajjeese ta'uu hundiduu jedhamee sababa shakkamee fi ammallee yoo ba'ee tariitoo haalli amma qorannaan geggeeffamaa jiru jijjiiramuutii danda'a waan ta'eef amma qorannoon kun ifa ba'utti namni kun mirga wabiidhaan ba'uu hin qabu argachuus hin qabu jedhamee poolisoonni illee falmaa turanii sababa sanaan wal falmii isaaniitii fi akkasuma immoo manni yaalallee to'annoo inni godhe akkasuma immoo poolisoonni illee to'annoo isaan godhan irratti bilbilli Andu'aalemis ta'ee kan ishiillee amma yoonaa qorannaa jala akka hin galle ganaa qoramuuf akka jiru jechuudha ilaallamuudhaaf akka jiru kun immoo tariitoo jechuudha mana teeleellee geeffamee bilbilli isaanii sakatta'amuutii danda'a jechuudha. Kanaaf hanga sanatti amma bilbilli kun qoratamee waarratutti guyyoonni 10 ol dabalamuu isaa himameeti jira jechuudha. Kanaaf amma sanatti immoo inni manuma hidhaa yookaas immoo manuma hadabaa akka turu dubbatamaati jira. Obboleettii keenya immoo kan ishiin boqotte halkanidha waan ta'eef halkan arguu kan danda'u dhugaa baasuu kan danda'u guyyaa keessattis dukkana keessattis rabbi qofadha waan ta'eef dhugaa ishii rabbiin hin dabsini dhugaa ishii haa baasu isas immoo dhugaa qabataanan dhugaa isaa haa baasu. Isaan lamaan iyyuu nuyi fi obboloota keenya agartuu keenya ija mirgaaf bitaadha waan ta'eef waaqayyo bakka dhugaatti afaradu isiniin jedha. Akka hiriyaasaa kan achitti isa gaafachuu deeme jechuudha iddoo inni mana hadabaa inni jiru keessatti akka dubbachaa jirutti yeroo tokko wal dhabdeen isaan gidduutti akka uumamu namni nama waan ta'eef yeroo jedhe keessatti gullichaan iyyuu walitti bu'aa akka jedhamu Oromoon. Namni kunis immoo yeroo tokko walitti wal dhabdeen hin jira garuu ani harka kootiin ishii tuqee hin beeku afaanumaan itti hori'a yaalii baay'ee immoo yeroo hedduudhaaf irra deddeebiidhaan yeroo haarte keessatti ishiin yaalii akkasii kana gooti baay'ee tokko aartii deebi'eetan yeroo loleen iyyuu immoo nan tasgabbeessa guyyaa gaafa sanaallee walitti bu'isi hin jiratu
baay'ee horite baay'ee haarte sababa sanaaf guyyaa gaafa karaa ishiin irraan of darbatte sana dhaqeetanii tasaachirraan of darbattillee jedheetanii itti cufeetin ture. Yeroo baay'eedhaaf wanta akkasii ofirratti yaalii taasisaa turti jedhee ani garuu harka kootiin ittiin buune jedhee hiriyaasaa bakka inni jiru sanatti gaafachuu dhaqe sanatti yaada isaa hundumayyuu itti matee innillee miira gaddaatiin wanta sana haasa'e jechuudha. Kanaaf dhugicha kan beeku waaqayyoodha. Wal dhabdeen yookiis immoo walitti muufiin akka jiru dubbatee jira. Namni halatti kolfaa hoolee suura kaa'aa hoolee deebi'ee galee too manatti hin aaru waan akkasii ofirratti hin godhu jechuu yaaduti hin dandeenyu. Kana dhugummaa isaa kan beeku waaqayyo qofaadha sinin jedha. Kuni ilaalcha mataa kootiti. Kanaaf iyyuu waaqayyo dhugaa isaanii haa baasu. Dhugaa obboleettii keenyattis lafa hin kaayin hin jedha. Waan biraa waan jennu hin qabnu sinin jedha. Mee deebinee immoo kaayi ilaallaa guyyaa booddeetti dhugichi maal akka ta'u qorannoo poolisiitiin karaa poolisiitiinis xumuramee akkasuma immoo namoonni naannoo sana jiraatanii fi gamoo sanarra jiraatanillee dabalataan qoratamuu akka qabani beeksisee jira waan ta'eef jechuudha waajjirri poolisii Finfinnee jechuudha. Kanaaf amma sanatti obsumaan eegna sinin jedha. Obboleeta koo turtii gaarii qabaadhaa. Yeroo hundumayyuu immoo tasgabbii bakka haarii dandamachuu akka dandeenyu waaqayyo nu haa gargaaru sinin jedha. Yeroo keessumaa jechuudha shamarranii amma barbaanne beekumsallee ogummaallee waanuma kamiiniyyuu guutuu taane yoo qabaanneyyuu yeroo hedduu jechuudha irrinni keenya baay'ee tokko aarraa yeroo aarre keessattis dafnee murteessinaa wanta yeroo dheeraadhaaf itti dadhabne dafnee toof jala balleessina jechuudha haariidhaani wanta bakka deebisnee toof argachuu hin dandeenye wanta deebisuuti hin dandeenye tokko murtii hin taane murtii isa dhuma ofirratti murteessina jechuudha. Murteessuuti hin qabnu manni keenya yookiis immoo bultiin keenya nuuf hin taane yoo ta'e dhiisnee tokko baa keenya illee jiraachuun wayya jechuudha. Maaliif lubbuu keenya irratti murteessine lubbuun keenya kinoo laala jechuudha. Namni nuti jaalannu sun inuma afee jiraata jechuudha. Dandamatee amma barbaade yoo nu jaalate iyyuu fayyuuti danda'a lapheessa jechuudha. Kan du'etu bada malee kan jiru homaa hin ta'u jechuudha. Kanaaf iyyuu wantoota akkasii yeroo harri keessatti namoota yaada keenya nu tasgabbeessuu danda'an tokko yookiis immoo iddoo callisaa iddoo bakka waan akkasii kana filachuu qabna malee lubbuu keenya irratti murteessuuti hin qabnu. Nama jaalannu tokkoof jennee waan hin taane gaafa ofirratti raawwanne namni sun numa jiraata kaleessa otoo nuyi walitti hin dhufin otoo nuti hin jaalatin otoo waliin jaalatin durallee jiraachati ture waan ta'eef gaafa nuti biyya lafaa kanarraa duunas inuma jiraata inni itti fufee waan ta'eef waan hunduma keessatti haarii keessatti tasgabbeessuun obsuun baay'ee barbaachisaadha sinin jedha. Turtii gaarii qabaadhaa. Waaqayyo si wajjin haa ta'u hunduma keenyaaf obsa nuuf haa kennu waaqayyo obsaan malee wanti ta'u